channel kana faaratanii subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo birootiin walitti deebinee jirra. Egaa dubartiin ijoollee daa'ima waggaa 12 fi daa'ima waggaa 2 ajjeeste. Egaa murtoon du'aa irratti murtaa'eetidha kan jiru dubartii kana jechuudha. Egaa gochi kuni gocha hamaa akka ta'e hunduma keenya iyyuu akka gaddisiise kanaan dura hundumti keenya waan beeknudha kan ture. Ijoollee kana haala saqqaaqii ta'een kan ajjeeste. Abbaan ijoollee kana hojii halkaniiti kan inni hojjetu. Haati manaa yookiin haati biddeenaa ijoollee kana ijoollee koonaa eegdi jedhee ijoollee kana waliin manatti gateetu. Inni halkan iddoo hojii yommuu deemutti isheen garuu ijoollee isaa ajjeestee erga ajjeestee boodallee abiddaan gubdeeti kan isheen baduudhaaf yaaltus garuu qabamtee seera jala ooltee guyyaa kanatti hanga har'aa turte. Murtiin du'aa irratti taasifamee jira jechuudha. Kun namoota hedduuf barnoota ta'a. Gochi namitti kana irratti yookiin murtoo namitti kana irratti murtaa'e jechuudha. Hanga har'aatti daa'imman hedduun lubbuu isaanii dhabaniitidha kan turanii, daa'imman hedduun ajjeeffamaniitidha kan turan jechuudha. Guddaan illee guddaadha. Waa beekee namaan lolee waa namaan jedhee jiru. Daa'ima xixiqqoo ganaa guddattuu lafaa ol dhuftu kana haala saqqaaqee ta'een ajjeesuun hin barbaachisu ture. Haa ta'u malee garuu namittiin kun ijoollee kana ajjeestee lubbuu isheetillee baasuudhaaf yaaltee turte. Lubbuun isheetis osoo hin bahin haala kanaan seera jala oolte. Guyyaa murtoo ishee gaheetidha kan jiru jechuudha. Dhugaa hedduu keenya nu gammachiisa jedheen yaadaan. Maaliif gochi akkanaa kun godhamaadha kan ture. Har'a mootu wanta barnoota nama biroo irraa barachuu danda'u tokko namitti kana irratti laayatamuu irratti hedduu kan gammade ani jechuudha. Maaliif hojjettanii namni hanga tokko of sodaata. Fakkeenyaaf seera Saawudii waggaa ilaalle kan ajjeese nama ajjeefama. Namni dogongoree ni raawwata waan tokko garuu hanga biyya keenya keessatti nama ajjeesuun jiru. Biyyoota ormaa keessatti nama ajjeesuun jiru. Keessattuu Saawudii keessatti jechuudha. Maaliif murtii du'aatu itti faradama waan ta'eef iyyuu jechuudha. Lubbuu namaa baasee akkuma inni lubbuu namaa baasanitti lubbuun isaatillee deebitee baate jechuudha. Kanaaf kun waan gaariidha jedheen yaada ani jechuudha. Namitti kanarratti murteessuu barbaade osoo hin taane ijoollee homaa hin beekne dhugaa abbaan ijoollee kanaa hedduu akka garaana nyaatan jechuudha. Baadiyyoonnatti ni tasammanyi ni yaalawna. Ko'ummaan natti dhagahamee jedhe hanga har'aa gadda keessa jira jechuudha. Lubbuudhaan jiraatee iddoo kana gahuun isaa ani hedduu kan isa dinqisiifadhe. Ijoollee lama dhabuu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Haati manaa isaa duute ijoollee kana abbaa isaa bira teechifachaa ture. Abbaan isaa gaafa boqotu haadha biddeenaa kana ijoollee isaatiif jecha fuudhee ishee waliin jiraachaa ture jechuudha. Tarii rakkoon gama lachuun ijoollee lamaan yookaan abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiraachuu ni mala, jiraachuus danda'a. Garuu hanga fedheeyyuu osoo rakkinni jiraatee osoo dubartiin kun miidhamte ijoollee kana isa jalaa ajjeestee namicha kana miite jedheetii ani hin yaadu. Gochi isheen hojjettillee gocha baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waan hedduu nama gaddisiisudha. Namni namarraa dhalatee dhala namaa ta'ee keessattuu daa'ima hanga tanaa daa'ima hin beekne jechuudha. Daa'ima waggaa 12 fi daa'ima waggaa 2 jechuun bichaan ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Kana harka maalii akka isheedhaa ajjeese jecha ishee fi rabbii walitti haa beekanii. Har'a garuu murtoon du'aa ishee irratti murtaa'eetidha kan jiru jechuudha. Egaa nuti waan tokko aaruu dandeenya, miidhamuu dandeenya. Aariin daqiiqaa muraasa keessattidha ni dabarti. Yoo guddatte aariin nuti waan tokkoof aarree daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokkoo hin darbu jechuudha. Garuu wanti nuti balleessinu sun dhimee keenya dhikki kan nama sanitti illee gadda galchinee maatii keenyatti illee ofirratti illee rakkoo hamaa keessa of galchinee gadda ofitti uumnu kan taasisudha jechuudha. Kanaaf waan tokko yoo keessi keenya godhi nuun jedhe nuti keessa keenya of dhoowwuu qabna. Keessi keenya wanta badii raawwachuudhaaf ni jarjara yookiin godhi balleessi nuun jedha yoo ta'e nuti dhaabbannee of ilaalluu uumaa keenya kadhachuu qabna jechuudha. Kanaaf kana namitti kana kan dogongorsiise seexana, hojii seexanaati kun malee dhalli namaa nama ta'ee hojii seexanni hojjetu hin hojjeta jedheetii ani hin yaadu jechuudha. Kanaaf keessi keenya waan tokko raawwadhu nuun jedheedhaa fi nuti raawwachuu hin qabnu jechuudha. Keessa keenya of dhorkuu qabna, keessa keenya of qabuu qabna.
of ajajuu danda'uu qabna. Wanta hamaa tokko irraa of dhoowwuu qabna jechuudha. Namas miinee ofii keenyaafis jiraachuu hin dandeenyu. Waan ta'eef lubbuu namaa baasuu jechuun waan salphaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu namaa baasuu jechuun waan salphaa miti jechuudha. Nuuf garuu barnoota namoota birootiif illee barnoota ta'a viidiyoon kuni. Har'amaaf itti gammadde jechuu dandeessanii murtoo gaarii argatte jechuudha. Nuti har'a bakka abbaa kanaa buunee yoo ilaalle ijoollee kanaaf jedhee osoo halkanii guyyaa hojjetu halkan namni kamiyyuu namni rafuu hin barbaanne namni boqochuu hin barbaanne hin jiru. Garuu ijoollee isaa jiraachisuudhaaf jecha ijoollee haati isaa irratti gaddee deemte kana jiraachisuudhaaf jecha kan inni xaaraa tiyyi ture jechuudha. Garuu kan duuti ijoollee isaa dhabsiistee jirti. Yeroo muraasa keessatti ijoollee isaa akka inni dhabu taasistee jirti jechuudha. Namni kun gadda kana yoomiyyuu keessaa ba'uu hin danda'u hanga lubbuun isaa jirtutti. Hanga lubbuun isaa jirtutti jechuudha. Isas ta'ee maatii isaa firoottan isaa jechuudha. Osoo har'a haati sun waaqayyoon eeyyamee fi waliin jiraatte har'a ijoolleen kun lubbuu isaanii dhaban jechuudha. Haati biddeenaa garuu ijoollee kana akka irraan kuttee biraa kan deemtedha. Egaa nama biratti gaafa nama gannu namni tokko ijoollee nuuf eega jennee gaafa nama san itti amannee itti gatuudhaan dura nama san eenyummaa isaa baruun baay'ee barbaachisaadha. Nama san waliin illee hariiroo akkamii akka qabnu yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Nama san waliin qareenaa qabna yoo ta'e haala garaagaraa waliin nutti hin tolu yoo ta'e waliin nageenya hin qabnu yoo ta'e akkasumallee immoo daa'imas yoo nama san biraa godhanna ta'e namni sun daa'imman keenyaaf ilaalcha gaarii hin qabu yoo ta'e tasumaayyuu ijoollee ofiis ta'ee waan ofii nama san bira gochuun hin barbaachisu jechuudha. Tarii yookiin abbaatti aartee yookiin ijoolluma kana keessa iyyuu takkatti aartee macheem kan daa'imti waggaa lamaatu waa beektellee waa balleessiti jedhee hin yaadu walirraayyuu ka'eeti kan isheen ajjeeste aarii xiqqoo keessa galtee. Kanaaf keessa keenya of dhoowwuu qabna. Badii irraa of dhoowwuu qabna. Osoo hin balleessin dura dhaabbannee ilaaluu qabna. Nama lubbuu namaa balleessinee nutis jiraachuu hin dandeenyu. Lubbuu namaa balleessuun salphaa miti. Daa'ima lubbuu ishee balleessitee deebitee ibiddaan gubde. Baay'ee gaariidha nyaata jechuudha. Egaa gara viidiyoo koo lammaffaa yommuu isin dabarsu obboleettii keenya kan suuraa irratti argitan kana as Dubaay kana keessatti duutee warri isheen bira hojjetu immoo isheetu of isheetiif wajjiste jechaadha kan jiran jechaadha kan jiru dhugaa hedduu akka nama gaddisiisa waa'ee tokko garaa nama nyaata isaan illee ajjeesanii haa ta'u ofiif illee of ajjeestee haa ta'u hin beekamu akka jireenya biyya ormaa keessatti wanti akka lubbuu keenya irratti murtii hin taane gaggeessu nu taasisanii wantoota hedduutu jira tarii warri ajjeeses ta'a of isheetillee of ajjeesses ta'a bichaa. Rabbiin ishee dhugaa ishee lafaa baasu dhugaa hedduu akka garaa nama nyaata jireenya biyya ormaa hin jiraannaa of jiraachisna jedhanii biyyaa bahanii biyya ormaa keessatti hafuun hedduu akka garaa nama nyaata. Baay'ee tokko na gaddisiiste obboleettiin kun jechuudha. Bicha kan dhugaa ishee baasu kan dhugaa ishee argu Rabbiin qofaadha. Namni bakka san ta'eetii dhugaa ishee bari tokkollee hin jiru yoo ta'e kaameraan jiraate akkasitti. Yoo barameedha malee yoo kaadantee biyya ormaa keessatti hedduu takka ulfaataadha. Innaa waaqayyoo maatii isheetiif illee jajjabina haa kennu isheellee lubbuu ishee haa maaru. Egaa obboleewwan keenya biyya ormaa keessatti jirru wantoonni lubbuu keenya irratti akka murteessu nuti taasisan wantoonni hedduun illee jiraatan garuu nuti hanga danda'ameen obsa qabaachuu qabna keessa keenyatti. Yoo haallis nuuf mijachuu baate mana san dhiisnee deemuu yoo nuuf danda'ame gara biyyaa galuu maallaqa hin qabnu maaloo hin qabnu maal ta'een biyyatti galaa osoo hin taane lubbuun keenya nuyyuu jiraachuun qabeenya guddaadha. Fayyaa qabaachuun keenya iyyuu qabeenya guddaadha kan fayyaa keenya caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa obboleettiin keenya haala kanaan biyya ormaa keessatti lubbuu ishee dhabdee jirti. Isaan isheetu of ajjeese jechaa jiranii hin beekamne hanga ammaatti rabbiin lubbuu ishee haa maaru.